Daa'imni haadha isheen abbaan koo gaafa yoomii dhufa jettee gaafatte. Masiko, Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan iladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyas kutaa 1 hanga 10tti seeraan baradhee xumureera. Sanaan booddeellee kolleejjii seeneen dippiloomaa qabadheen baradheen yeroo ammaa kana immoo digirii kiyya sagantaa galgalaatiin barachaa jira. Haati kiyyas abbaan kiyyas barsiisota mana barumsaadha. Bultiidhaan waggaa 26 ol waliin jiraataniiru. Ana waliinis ijoollee 7 qabu. Bultiidhaan waggaa amma kana wal faana haa jiraatanii malee erga siree tokkorra waliin ciisanii garuu waggaa 10 xumuraniiru. Manuma tokko keessa otoo waliin jiraatanii haa ta'uutii garuu waliin galanii lamaan isaanii mana wal gargaaranii ijaaranii ni qabu. Abbaan koo siree addatti qofaatti baafatee nuttis haadha keenyatti sin dubbatu bahee galaa. Nyaatas mataa isaatti diidaa nyaataa. Mindaa argaturraa hodhu jedhee waggaa 10 as haadha keenyaan gargaaree hin beeku. Waan hundumatti kan nutti rakkatu haadha keenya. Jaarsoliin waldaa, abbootiin, manguddoonni naannoo rakkoo isaanii furuuf si'a hedduu gidduu seenanii yaalanis haa ta'uutii garuu haati kiyyaaf abbaan kiyyaa waan irratti walitti bu'an haga har'aatti illee nuuf abjuu kan nutti ta'u tole jedhanii waliin hin ciisanii. Haati kiyyas isan barbaaddu, abbaan kiyyas isheen barbaadu. Bultii waggaa 17 booddee jechuudha. Maarreegaa qabxiin kutaa 10ffaa hinnaaf dhufa jedhee eegus haa ta'uutii garuu naaf milkaa'uu hin dandeenye. Maallaqaan barachuudhaaf immoo haati kiyya mindaa argatturraa ijoollee 2 yuunivarsiitii seenan obboloota koo ni barsiisti. Sadaffaa irratti ani dabalamuun qorumsa isheetti ta'ee jennaan hojiif beeksisni baheera jedheen manaa baheen mana namaa galeen dabareedhaan barachaa hojjechaa barnoota koo kolleejjiin jalqabe. Otoo hojjetanii barachuun xiqqoo namatti ulfaata. Waggaa 2ffaa yeroon baradhu xiqqoo na rakkisee jennaan maatiin hojjedhuu fi waliin walii galtee dhabnaan baatii 2f barnootaallee adda kuteen gara maatiitti deebi'een jiraachuu jalqabeen ture. Haa ta'uutii garuu dargaggeessi jaalalaan walitti haasofnu maatiinsaa anarra fooyya'aa maallaqa gaarii erganii fi koottu mana tokko kireeffannee waliin jiraannaa isa kaan barnoota keenya erga xumurree booda itti deemnaa jedhee na gaafata. Yeroo sanatti anaaf lafa na liqimsitutu ana jalaa badeera. Tole jedheen barnoota koo sitti fufuuf dargaggeessa kana waliin mana tokko keessaa waliin jiraachuu eegalle. Akkuman ta'u ta'eenis barnoota na darbaniif barsiisota hunda kadhadheen qabxii guuttadhe. Kanan qoramuu qabuufis barnoota isaanan qorame. Sanaan ittiin fufe. Si'a kanatti waa'een gurbaa kana waliin jiraachuu koo odeeffannoon maatii koo bira gahaa. Rakkina kiyya kan naaf hubachuu danda'e haadha koo qofadha. Namni barsiisu yoo dhibe maal haa gootu ree jettee abbaa kiyyaafis obbolaa kiyyaafis deebistee. Yeroon gara manaatti deebi'u kan na dubbisu haadha kiyya qofa ta'e. Warreen kaan akka namaatti yoonan ilaalanii keessumaa abbaan koo kanaan booddee ani siif abbaa miti naan jedhe. Keessa kootti duras abbaa naaf taateen beektuu haati kiyya qofti naaf haa jiraattu jedheen deebiseefi bifa kanaan otoon jiruu barnoota koo baradheen nan xumure. Jaalallee kootiin jaarsa ergadhu sirna gaa'elaa raawwannee waliin jiraanna jedhee gaafadhus waggaa 2 erga waliin jiraannee jaarsa isa kamin ergaa yoo barbaadde jiraadhu yoo jibbite immoo deemii naan jedhe. Maatiinsaa maatii baadiyyaa ta'anis haa ta'uutii garuu barnoota erga xumuree booddees magaaluma jiraata. Si'a kana ani ulfina kiyya naaf hin guuttu taanaan si waliin hin jiraadhu jedheen fira bira magaalaa Finfinnee hojii barbaacha nan deeme. Haa ta'uutii garuu baatii 4 taa'een homaa hojii argachuun dadhabe. Jaalalleen koo garuu achuma bakka barannetti hojii argate. Abbaansaa namoota hedduu waan beekuuf maallaqaan biiroo mootummaa keessa bakka gaarii galche. Kanaan anis fira bira taa'uun nan uffisiisee
Jireenyi natti hadhoofte otoo jirtu guyyaa tokko gara jaalallee koo kanaatti nan bilbile. Hojii akka argatee fi dhufuu akka hin danda'u waan ani kana dura isa gaafadhe naaf guutee na waliin akka jiraatu natti hime. Anis tole jedhee gammadeen gatii tiraanspoortii naaf ergee konkolaataa yaabbadheen isa bira deeme. Masiiko, akkuma duraa keenyas mana jijjiirrannee waliin jiraachuu eegalle. Dhimma waa'ee jaarsaa yeroon gaafadhu gaa'elatti heerumu moo bifa kanaan akka jiraannu barbaaddaa jedhee na gaafata. Yeroo kanatti anis gaa'elatti dubartiin kamuu otoo ta'ee fi sirni gaa'elaa yookiin immoo cidhi kabajamee fi otoo heerumtee jaallatti jedheen deebiseefi. Yeroo kana innis xiqqoo naaf obsiyoos immoo maallaqa walitti hin qabadhaa baatii muraasa qofa jedhee waliin jiraachuu itti fufne. Wanta kanaanis bilbileen haadha kootti hime. Haati kiyyas haa ta'u siifaa milkaa'u naan jette. Kanaan otoon jedhu daa'imni gadameessa koo keessatti uumama. Jaalallee kootiinis dafii cidha kana nuuf raawwadhu daa'imni gadameessa koo keessatti uumameeraa jedhee yeroon gaafadhuuni hinumaa dubbiin reefu tole kaa tole eshi naan jedhee gammade. Afaaniin tole naan jedhus gochaadhaan garuu kanaan booddee eessayyuu hin deemtu naan jechaa jira. Bari'u galgalaa'u maal goote maalirra geesse jedheen gaafadha. Yeroo ulfi koo baatii ja'a guutu na waliin jiraachuun yoo siif hin taane gara barbaadde deemuu dandeessaa. Gaa'ela kan jedhamu anarraa hin eeginii maallaqatu anarraa hafeeramoo jedhee naaf deebise. Gaa'ela kan jedhe duras si'idhaa tole jaarsuma gara maatii kootti ergii jedheen boo'een kadhadheeni. Yeroo kanatti innis jaarsa ergee maatii koo waliin araarameen yeroon da'umsa koos gahee isa biratti yoon dahe xiqqoo namni na gargaaru waan hin jirreef gara haadha kootti da'umsaaf nan galee. Baatii 2 haadha kiyya bira tureen yeroon isatti deebi'u amalli abbaa manaa kiyyaa guutummaa guutuutti natti jijjiirame. Akkuman deemettis anaaf immoo rabbi haala naaf mijeessee dorgomeen hojii nan argadha. Akka fedhe haa ta'u jedheen yeroo tokko tokko ollaatti daa'ima kenneen yeroo tokko tokko immoo hojiirraa hafaa booddee irratti yeroon of danda'u nama biyyaa fidadheen hojii koo hojjechuu nan jalqabe. Turtii waggaa tokkoof baatii 6 hojii qabadheen ergan ture booda abbaan manaan koo kana dura maatii isaa na barsiisee hin beekne. Isheen kun obboleettii koodhaa. Hojii argattee magaala kana dhufteetti hanga isheen mana kireeffattutti nu waliin jiraattii jedhee fide. Anis natti tolee obboleettii isaa jedheen nan keessummeessise. Hojiin koo barfadhee deemeen barfadhee waan hin deebi'uuf obboleettii koo kan naan jedhe waliin abbaan manaan koo galgala wookii bahaa. Kanaan otoo jirruu guyyaa tokko hojjettuun manaa kiyya umriidhaan waggaa 11 taatu daa'ima akkanaa qabduuf biyyaan fidadhe anaan aayyoo jettee na waamtu. Aayyoo abaluuf abaluun dhuguma obbolaadha mooyii jettee na gaafatti. Yeroo kanatti anis eeyyee maali rakkoon jiramoo jedheen deebiseefi yeroo kanatti isheenis kaleessa abbaan mana fincaanii seenee ture jennaan mucaa lafa kaa'een karaa duubaa bahemoo manuma fincaanii jira jedheen ilaaluuf yeroon deemu obboleettii isaa waliin qullaa isaan argee jettee natti dubbatte. Anis nan wareeree. Umriin 11 salphaa miti. Daa'imni waggaa 4 illee waan akkanaa adda baafata. Hanga guyyaa kanaatti shakkii waan hin beekneef yeroon kana dhaga'u moobaayila abbaa manaa koo fi moobaayila obboleettii isaa suuta jedheen guyya lamatti nan ilaale. Waan isaan haasa'an ajaa'ibaa. Anatu gowwaadha. Obboleettii isaa miti. Waan kana bareen galgala isin waliif maalii jedhee yeroon gaafadhu obboleettii koo dhagaa jedhee naaf deebisee albee qabadheen garaa ishee keessa kukkuteen olee rabbitu ishee baasee. Abbaa manaa kiyya garuu albeen moccoree qaama isaa kutee dhiignis lafatti dhangala'eera. Kanaan booddee jireenyi kee boolla haa galu jedheen guyyaa sanaaf ollaa buleen mana barbaaddadheen kireeffadheen daa'ima koo qabadheen waliin jiraachuun eegalee. Mana murtiitti himadhus baatii 8 fidhamee gadhiifamee hojii isaarraallee akkanuma abbaan manaan koo ari'ame.
erga hidhaasaa xumuree waa hedduu dubbatee na kadhatus si waliin jiraachuu korra du'een awwaalamuu naaf wayya maalan awwaalama silaayyuu dura otuun mana kee keessa jiruu na awwaalteetta jedheen ofirraa deebisee daa'imni koo har'a jabaatteetti ni gorsa haa ta'u hin beeku abbaan asaa dhufu namni gara biraa mana kana hin dhufiin jettee na gamsiiste gaa'ela gara biraa dhaabuu fedhus haa ta'uutii garuu daa'imni koo garaana nyaattee mee jaalatamtoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan naaf kennaa ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Masiiko, Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kan nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 haala isheen nu gaafatteen yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadhe illee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayik sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jireenyaa seenaa jaalalaa nama barsiisu bashannansiisu isiniif qabattee waan dhiyaattuuf warreen qabdan sabskraayibar gootanii booda karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomitii horaa bulaa. Masiiko,